Masriin Itoophiyaa marsaa jirti. Masaanuun Itoophiyaa Masriin biyyoota ollaa Itoophiyaa wajjin hariiroo jabeeffataa jirti. Somaaliyaa, Eertiraa, Sudaan, amma immoo Jibuutii. Jibuutitti Masriin buufata doonii akka ijaartu Jibuutiin dhiyoo ibsiteetti. Kana dura Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ulaa galaanaaf yookiin immoo alergii fi daldalaaf Jibuutii qofa irratti hirkachuun yaaddeessaa akka ta'e ibsaniiru. Sochiin Masrii kun yeroo Itoophiyaan gaafii ulaa galaanaa cimsitetti mudate. Masriin immoo Jibuutitti sochii bal'isuun Itoophiyaaf maal akeeka? Jibuutiin biyya xiqqoodha. Garuu bakki teessuma ishee gatii guddaatti horee gatii jabeessa taasiseera. Sababni immoo galaana diimaa qarqara argamuu isheetti. Masrii fi Jibuutiin waggaa dura buufata doonii misoomsuu fi kaan dabalatee waliigaltee hubannoo mallatteessaniiru. Abbaan taayitaa buufatawwan doonii Jibuutii akka ibsetti waliigalteen kun dhihoo hojiirra oola. Torban dura ta'an abbaa taayitaa buufatawwan doonii Jibuutii Abubakar Omar Haadi jiila Masriitti dhufee simatanii dubbisaniiru. Masriin buufata doonii Jibuutii SGTD jedhamu soolaariin akka sossoof yaada qabdi. Karoorri qabame humna soolaarii meeggaawaatti 20 oomishuu ijaaruudha. Akkasumas ekspoortii Masriif kan oolu zoonii loojistikii heektaara 10 bal'atuu fi terminaala haaraallee akka ijaartu Jibuutiin ibsiteetti. Torbanoota muraasa dhufan keessatti jilli ministeera muummee itti aanaa Masrii Kamaal Al-Waaziriin hoogganamu daawwannaa gara Jibuutii taasisaniin waliigalteen ni taasifama jedhamee eegama. Adeemsi Masriin Jibuutii keessa taasistu gaariis badaas ta'uu danda'a jedhu xiinxaltoonni. Keessumaa Jibuutiif gaarummaa isaa yoo kaafne misooma Masrii irraa Jibuutiin fayyadamuu dandeessi. Giddugala daldalaa ta'uu ishee itti cimsuu dandeessi. Faallaan immoo adeemsa keessa Masriin olaantummaa fudhachuu dandeessi jedhu xiinxaltoonni. Kun immoo Itoophiyaaf waan baay'ee akeeka. Masriin galaana diimaa irratti keessumaa Siyuus kaanaalii haga Baabal Mandab jiru to'achuu feeti. Akka qaama fedhii biyyaalessaa isheettis ilaalte. Jibuutiin ammoo duruu dhiibbaa biyyoota jajjaboo jala jirti. Kun immoo duruu Itoophiyaa yaaddeessa ture. Jibuutii keessa biyyoonni jajjaboo waraana isaanii buufataniiru. Sochiin Masrii kun buufata doonii Itoophiyaan fayyadamtu irratti dhiibbaa inni qabu amansiisamti. Xiinxaltoonni garuu adeemsa Masrii kana akka yaaddeessaa ta'etti ilaalu. Xiinxalaa gaanfa Afrikaa kan ta'e Dr. Nagaraa Guddataa sochiin Masrii Itoophiyaaf waan guddaa akeekaa jedha. Kaayyoon isaanii encroachmentidha bakka Itoophiyaa encircle gochuudha. Encircle godhanii pressure godhanii sodaachisuudha. Hojiitti gameennaan yaaddoo nageenya nageenya biyyaalessaa Itoophiyaati jechaadha. Maaliif Itoophiyaan ulaagaa ittiin bakkeetti baatu horii itti kaffaltee baatu masaanuu ishee harkatti gaafa galu balaa guddaa biyyaa qabaa jechaadha. Galmisaa dhiibbaa guddaa mootummaa Itoophiyaa irraan ga'uudha yookaan biyya Itoophiyaa irraan ga'uudha. Sanaan immoo Itoophiyaan dudduuba deebitee dhimma laga Abbayyaa irratti jennoo ishee akka fooyyessitu kanadha jechaadha. Ultimate goal insa. Itoophiyaan dhiibbaa jala jirti. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed kana dura gaafii ulaa galaanaa erga kaasan booda gaanfa Afrikaa birrachiiseera. Somaaliyaa wajjin muddamni dhalatee furameera. Eertiraa wajjin garuu muddamni kun itti fufeera. Jibuutiin kana dura buufata Taajuuraa Itoophiyaan akka misoomsitu yaada dhiyeessitee turte. Itoophiyaan hin fudhanne. Dhiyoo kana Saawudiin misoomsuuf walii galuun ishee gabaafameera. Kanaaf Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Dhiibbaa Masrii keessumaa ollaa ishee dhuftee Jibuutii keessa taasisaa jirtu irratti wanni isheen gochuu qabdu maali? Deebiin Itoophiyaa very clear. Hojii dippiloomaasii ga'umsa kanaa madaalu hojjechuudha qabdi Itoophiyaan. Walitti dhufeenya biyyoota ollaa wajjin qabdu sirreessuudha qabdi. Especially Jibuutii wajjin hin dubbatamu malee erga Itoophiyaan waa'ee ulaa galaanaa kan biraa kana dubbatte haalli jiru gaarii natti hin fakkaatu. Keessoo ishee rakkoowwan jiru rakkoo wal dhabdee waraana waliin jiru adrees gochuudha qabdi.